eenyu TikTok qaba, eenyutu dantaaf deemaa jira, eenyu biyyaaf dalagaa jira. Isallee diinumatti hin kaa'u mootummaan kun dinagdee ofii dalagachaa jira. Maa irratti? Biyya irratti. Haga inni biyya irratti waan hamtu biyya tana irratti bu'aa hin qabne miidhu uummatu lixxuuf rakkoo fiduu inni hin godhin taa dalagatu dinagdee isaallee rankaa'anii mootummaan kan garuu biyyaaf gatii kafalee gahee qabaan jedhu. Kun warra dinagdeellee dalagachaa deebi'ee faarsee bula jira. Dinagdee isaa dalagatu kana keessatti faarsee bulaadha inni. Kun warra lama akka duratti isiniin jedhe warra ijaaramee gareedhaan peejii guddisuun namoota ijaaranii warri kun yeroo takka kutanii TikTok gubbatti miiliyoonallee seenanii Facebook gubbatti illee 500 haga miiliyoonallee warra deemu. Maaliif garee ijaaramee jira? Biyya keessaa eenyudha naftanyoota raaga TPLF taga Asmaraatitti baqataa ala jiru kamuu mootummaa kana mormu guutuu jalatti ijaaranii jiran. Kana qabatamaan isinii maali? Warri kun guutuun isaatu peejii olii guddisanii dinagdee argachuufis galii kana gubbaa warroonni jiran warri Amaaraa duuba jira, warri Oromoo duuba jira, warri TPLF duuba jira, warri guddaan warri saamuu barate akkatti hatan akkatti guuratan isaan wariin galiin galu kun warroota kanarraa guuramu kiisha isaanii seena guyyaa irraa warri seenaaf galii warri kun argatu peejiin isaanii guddatee galu kanarraa isaaniif buusii gatii waan kafalamuuftu jira. Warri kun haga fedhe dhugaa fedhe warge yoo ati abbaa ummaa isaa qalte duratti isin tuqee jira namni ummaati yamaa qalte hin jedhu kun oofu malee jechuun si galee baloo jedhanii duuba dhaabanii sheeka jala ijaaranii qeesii jala ijaaranii abbaa gadaa jala ijaaranii doktoraaf hunda isaa achi jala jira maqaa ijaaratee jijjiiratee guutee namoota harkisee bita jabeessa nama san duubaan gartee baloo jedhaan kun warra gartee biyyallee aayyoo ofiillee waa hundaa gurguratu jechuuf faarsee bulaan kun yeroo cufa koorsii kennamaafi yeroo cufaa koorsii kennamaa waa inni godhuu qabu akka itti deemu waa hundayyuu jechuudha. Waa inni irraa fagaachuu qabu namoota isa ijaaran kana isa duuba jiran kana akka maqaan dhuufne akka isaan hin faarsine godhama. Amma mootummaa faarsiyaniini amma nu faarsiyaniini amma baluun faarsiyaniini qajeelfama kanaan deemanii duuba irra guddaa qabu sodaata kan qabu warri kun. Kun warra akkasii orgutee peejii gubbaatti dalagu kun bes kun irra inamii hama kan namiyyuu jechuudha namu eeggachuu qabu. Diinni gurguddaan warra kana kun abbaa fedhe horii si gurgurata kun anytime irraan kaanni kun siyaasaallee dalagu kun wanni dalagu maali bitee gurguru diinagdee kuni warra hama akkasii akka jiru kun faarsee bulaa xiqqa jiraam kun antee jagnaa jedhaniin mootummaa keessaallee warra jagnaati jaba ayyuu jedhuuntu jira waa itti darban mootummaa keessaallee kaaree ho'iillee waa sitti nama irraan gooniif jiran. Warri alaallee waa itti darba intarneetii irraa kafalanii ati yaadeen nuti si duuba jira barruu barreessaniitti erganii waan inni godhuu qabu waan inni dalaguu qabu guutuu isaatu wani fuulaan dhiyaanii jechuudha. Kun akka gaariitti kafaarsu kana maaliifi yoo akka gaarii faarsi akka gaarii kafalamaaf yoo gaarii faarsi akka gaarii kafalamaaf yoo faarsuu irraa xiqqeesse irraa irrata ati hadhaa'u maa miti akkasii jilbiiffatee kun laalkaa barruun itti dhufti waa hunda isa godhaa kun amma maal dalagaree qotee bulaa kennaaf ganda shaneen keessa sootu faannoon keessa sootu hunda keessatti caasaa ijaarsa eenyu manguddoolee dhiiraa dubartittu ijoollee waan akka hin beekne tabiyya arabaa jirtu warra awurooppaa jiru ka waraqaa mootummaan awurooppaadhaa fedhu jaarmaan fedhu yuukee ta'a fedhu swiidin hoolaandi ta'a fedhu noorwee ta'a fedhu faransaay ta'a warri kunniin maal jedhin yoo mootummaa Itoophiyaa nagaa argatee biyya nagaa argatte biyya teessanii isin galchanii waraqaa biyya sanii sittiziina biyya sanii argattanii jedhanii warra awurooppaa kanneen jiru akkasii ijaaran warra biyya keessa jiru mootummaan kun hin jiru shanee jedhanii isin ajjeesanii akkana isin godhani isin akkana jawaar abbaa kenna daaddaa kenna eenyu kenna akkana xaxanii bakka hunda ijaaranii yeroo namoonni kunniin deebi'anii dubbii waa argan ganda isaanii keessaa nama rashansiisan nama wajjeessanii rashansiisanii viidiyoolee shaneedhaa ka waggaa meeqa dabre iidit godhanii fidanii itti erganii teksi meseejiin bakka hundarraa dhaqqabaa kana jawaartu sii barreesse jedhaniin quba si qaba waa'ee kan akkana dubbatee jedhanii garee ijaaramee jira gadduun akkana siin jedhee ballammaan akkana jedhee waa'ee kee jagna jedhee dubbate kun hundi akkasi faca'ee keessa gadi warroonni kunniin bes jawaar quba na qaba jedhaa sa'a 24 ummaatii ajjeena mataarraa buqqisaa jedha gartee osoo inni argu waan ganda isaatti hin taane kan akkas ta'e jedhaan kunis faarsee bulaa addaati kun
wallaaloo gamaa gamana jiru kabaa takka iyyuu hin beekne waa qaccee qabatee gulufu jechuudha. Ka dubbiin hin gallee ka siyaasaa irraa hin beekne ka biraattu jira amma dangerous hamaan ka biraa. Warra akka ala taa'ee ijaaruuttu mootummaa kana keessa jira. Ana waas qallab karaa sedhaan kun abbaa feete waan feete godhi dubbadhu barreessi waan feete nas duuba jira jedhaan. Warra jira amma magaalaa Finfinnee kana keessa Adaamaa bakka hundee hojjedhatte. Warra yeroo barbaadde as dhaabatee mootummaa kana arrabsee waan barbaade dalagee waan fedhe maxxansee waan fedhu godha. Kana eenyu duuba jira bakka hundaa warra mootummaa kana keessaa inamii aabbichuutu keessa jira. Bakka hunda isaantu jira namaan ijaaranii jiranii horii waa itti darbanii kanallee bakkoota dhimmi ilaalu yoo namni kun tuqame waa godhame inuma maal godha warri kun hin beektani namni kun baroonni akka jedhuuf wanni dalagaa jiru kun jawaariin ni faarsa malee nu dalagaa jira jedhanii namoota qabame jira kanatti. Maal jedhaniin jawaariin abaara malee yookaan TPLFin faarsa malee faannoo faarsa malee badhinni nu dalagaa jira jara fakkaateeti nu dalagaa jira jedhanii jechuudha. Kana faarsee bulaa. Amma maal godhen jawween gaafa duraa faarsee bulaa jedhu isaanii milissuu karaa gurbaan faarsee bulaa sunillee baay'ee na dhageettaa baaskee jiraachuu ni mala. Viidiyoo kiyya biraan gaa yookaan muraa. Ka faarsee bulaa jedhan kanillee kafalamaniifiti waa sirreessuu fi dhaban malee faarsee bulaa kiyya hodhee ka baasellee horii kafalameef. Maaliif jawween gaafa kutatee gara faarsuu eenyu nafxanyoota nurra faarsuu TPLF nurra faarsuu deebi'ee Jawaar diina nurra faarsaa jira. Nu jenne jecha faarsee bulaa jedhu tana fuudhanii gaman as darbachuuf dafee maal godhee namticha kaan gabbaasee faarsee bulaa kiyya hoo jedhe faarsee bulaa hoo osoo jedhe kiyya. Ebar jedhan afaan Oromoo afaan bal'aaf guddaa hiikka qaba. Wanni ati kiyya jettee fi ibin kiyya jetteef kenna jettee gargar. Faarsee bulaa kenna hoo jedhe. Kenna kaa agartee kenna la kenna dhagaa akkanitti kenna ni dogongoreetta sila ni bitameetta kiyya hoo jedhe faarsee bulaa kiyya hoo siyalee maaliif jalaa wal dhoofte surreen jarjaraan hiikatte jarjaraa woma kana ofirraa darbanii as maxxansuudhaaf dhufuudhaan amma warra gadi jira faarsee bulaa siin jedhe maal ati waan kee faarsita ni jabeeffatta. Waan kee ni jabeeffatta malee hin faarsitu. Waan biraawu waan tokko faarsite barate ni faarsee yoo siin jedhani abboo faarsuun qarxam nu goote siin jedhan namni gadiin hin feene. Namni kun maana faarsee maalii kajeele waan irraa fuudhu edaa. Eka wanni sun ka isaatiin ka waan kee ni jabeeffatta. Waan kan kee ni jabeeffatta. Ni qabsooftaaf, ni wareegamtaaf, ni tikfatta malee hin faarsitu. Seelee faarfamaan Rabbii. Soo kanaafuu inshaallah yoo Rabbi biraa taate sa'aatiin deemee jira boroo iddachaana wanni hedduutu jira. Wanni gad dhufaa jiru, wanni taa'aa jiru, wanni deemaa jiru. Mootummaan kadeeni badaanii cabaa jedhan alhamdulillah dhiyoo kana ka peejii nurraa cufameeti wanni hedduun nu jala kutte mootummaan ni badanii caba jedhan addunyaa akkana godhu jira abbichuun addunyaan amma waa Itoophiyaa dubbatti. Ibrahim Tolari irraa eegalee isinii poosti godhee jiran fakkaate yoo dongoruu baadhee adda mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaa wanni isaa dubbatamu fakkii addunyaan irraa fudhattu jechuudha. Eegalee namoonni keenya hedduun dogongora namoonni keenya qaban maali beektu? Rakkinni nu qabu. Dhugaa jirtu tana namoonni bakkaati. Jabaattee waan kan kee jabeeffatta akkati waan kan keessan ittiin fayyadamne hin jabeeffanne sobanii harkaa fuudhanii fuula keessa siindhaan jechuudha. Namoonni hambaa ka hawwii nurraa qaban namoonni hambaa ka hawwii nurraa qabanii jabinna mootummaa keenya hadha jiru kana sa'a 24 dubbatan. Maaliif jabaa namni hunduu abbaa feetee waati laafattee namni quba si qabu hin jiru.
yoo ati yaraa taate fakkeenyaaf Do you know why Egypt is so uncomfortable with the Ethiopian New Dam? The Grand Ethiopian Renaissance Dam? This is not just a small disagreement about water. This is a question of survival, of history, of development, and of Africa's destiny. The Nile River, that great river that carried the pyramids, that gave life to one of the oldest civilizations on Earth, is not an ordinary river. It is the lifeblood of Egypt. For thousands of years, Egyptians have depended on it for their farms, their food, and their very survival in the desert. Without the Nile, there is no Egypt. That is the reality. And this is why when some people claim Egypt is not Africa, I just laugh. But here is what many people do not know. The Nile has two main sources. The White Nile flows from the Great Lakes region of Africa, from Lake Victoria in Uganda, Tanzania, and Kenya, stretching all the way through South Sudan before it reaches Sudan. It is the longer path, the spine of the river. But the Blue Nile, coming out of the highlands of Ethiopia from Lake Tana, carries the strength of